akkamitti wal duukaa adeemsisaa turte? Yeroo itti raawwatamuu qaba. Wal faana adeemsisuun ni danda'ama. Kun sababa ta'uu danda'a malee turtiin nuti mana kiristaanaa keessa itti dabarsinu sun nuyiif baay'ee barbaachisaa fi jireenya gammachiisaadha jechaadha nuyiif. Akkami gara yaa'ii mooraa dabalamteetta? Rifeellannoo dhabnaan hin gara san deemi mana kiristaanaa irraa adda bahuu hin qabu jedhe. Akkamitti eegdee akkamitti argatte? Waldaan nu qabatanaaf ija koo agartuu koodha jedheen asumaan yaada koo dabarsuun barbaada. Qorumsi si mudate jira laata? Harri kun kan ittiin seenne sanii jedheen. Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii keenya chaanaalii Kakuu Miidiyaa torbanitti yeroo hundumaa kan isin bira ga'u sagantaan keenya dhaabbii kan Kakuu Miidiyaa jalqabee jira. Guyyaa har'aafis keessummaa tokko qabadhee istiidiyootti argameen jira. Isinis viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan asumaan dhaamsa koon isiniif dabarsuu barbaada. Guyyaa har'aaf mata dureewwan tokko kaasnee keessummaan ani guyyaa har'aa isiniif affeere kan wajjiniin kan irratti mari'annu ta'a. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina, viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaan isiniin jechuu barbaada. Gamanumaanii amma kallattumaan gara marii keenyattan isin dabarsaa. Marii keenya jalqabuun dura garuu keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyu akka jedhaman isaanumarraa kan barru ta'a. Keessummaa keenya waliin erga wal barreen booda mariin keenya kallattumaan kan jalqabu ta'a. Keessummaa keenyattan isin dabarsaa eenyu akka jedhaman isaanirraa dhaggeeffannee deebina. Egaa tole galatoomai duraan dursee Kakuu Miidiyaa baay'ee galatooman jedha. Dursa irratti maqaan koo faarfataa Iftiyoom Naggasaan jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Dirree Dawaati. Tole guyyaa har'aaf kan nuti isiniif qabannee dhufnee faarfataa barataa Iftiyoom Naggasaa jedhama. Egaa nama cimaa tajaajila hafuuraa keessumaa tajaajila afaan Oromoo keessatti sochii baay'ee godhuun beekamu. Miseensa waldaa duuka bootaa Wirtuu Shawaa Bahaa ture. Amma garuu miseensa yaa'ii mooraa eessa Dirree Dawaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf isa wajjiniin turtii bareedaa qabaanna jedheen yaada. Egaa akkuma jalqaba isiniif kaasuu yaale Iftiyoom nama tajaajila hafuuraa keessatti jalqabuma mana sanbataa keessatti nama guddateedha. Yeroo as magaalaa Adaamaa keessa turettis waldaa duuka bootaa waliinis hirmaannaa ho'aa taasisaa nama turedha. Mee Iftiyoom yeroo barataa turtetti tajaajila hafuuraa fi barumsa idilee kan kee akkamitti wal duukaa adeemsisaa turte? Barumsa idilee kan kee irratti tajaajila hafuuraa ati gaggeessaa turte dhiibbaa si'alaa hin geessifne wal faana adeemsisuun ni danda'ama? Akkamitti danda'ama immoo? Mee waan kana nu taphachiisi. Tole egaa galatoomii gaaffii gaariidha gaaffii bayeessa gaafattanii. Tajaajila hafuuraa fi barnoonni idilee namoonni tokko walitti bu'aa miidhageessisa yeroo itti jedhanii kaasan yeroo itti yaaddoo keessa isaan galchullee mul'ata. Garuu tajaajila hafuuraa fi barnoonni idilee akka kootitti akka nan itti fayyadamaa ta'u yeroo kanarraa haga amma ga'u kanatti walitti dhiibba tokko yookiin walitti hin bu'u. Maaliif wanti kamuyyuu yeroo itti raawwatamuu qaba. Sagantaan kamuyyuu yeroo itti raawwatamuu qaba jechaadha. Kanaaf immoo barnoonnis yeroo itti raawwatamuu qaba. Tajaajila hafuuraa keessumattuu yeroo itti raawwatamuu qaba jechaadha. Kanaaf immoo kiristaanni immoo yeroo kana addaan qoodetu kan itti fayyadamu. Egaa namni keessumattuu namni kaayyoo qabu yeroo isaa haala sirnaan itti fayyadama jechaadha. Kanaaf namoota baay'eetti yookiin immoo tajaajiltoota baay'eetti turtiin isaan mana kiristaanaa keessatti dabarsan waan ulfaatu yookiin immoo yeroo keenya dabarsinee yeroo keenya gubnee irraa mana kiristaanaa osoo hin deemuu baadhe waan yeroo jedhamtu itti mul'ata. Garuu kun sababa ta'uu danda'a malee turtiin nuti mana kiristaanaa keessa itti dabarsinu sun nuyiif baay'ee barbaachisaa fi jireenya gammachiisaadha jechaadha. Nuyiif kiristaanummaadhaaf baay'ee yeroo itti barbaachisaa fi nuti yeroo nuti waaqayyoof itti laannu carraa daandii waaqayyoof itti nu agarsiisu yookiin itti wal quunnamsiisu jedheen yaada. Sababni isaallee nuyi kan itti fayyadamu yeroodhaan qoonnee tooyi
wanti kamuyyuu tajaajilillee manni kiristaanaa keenyallee tajaajila isheen kennitu yeroo yeroodhaan qooddee toluu kan itti fayyadamtu. Kanaafiyyuu gaafa yeroo keenya sa'aatiidhaan qoodne gaafa itti fayyadamne sirriitti tajaajilaafillee bu'aa qabeessa taana muudha kamiyyuu hin qabnu. Tole yaada nu kaasteef guddaa galatoomii Waaqayyo si haa eebbisuun jechuu barbaada. Egaa tajaajila afuuraa fi barumsa yookaan immoo hojii keenya idilee barumsa qofa miti sadarkaa kamirrayyuu kan jirru tajaajilaaf yeroo qabnurraa yeroo hojii keenyarraa qoodnee yoo kan kenninu ta'e hojii keenya idilee wajjin walitti bu'uu sa'aatii hin dandeenye ni fayyadamna karooran fayyadamna yoo ta'e walitti nu jalaan bu'u inumaa hojii hojjennu san irrattis bu'a qabeessa akka taanu nama karooraa akka taanu nu gargaara waan jedhu kan iftiyoomnu kaase egaa dhuguma dubbachuu fi innis akka kanatti akka fayyadamaa turedha kan nu kaase guddaa galatoomin jechuu ni barbaada. Tole mee ati waggaa tokko kan yaa'ii mooraa keessa dabarsite ammas gara yaa'ii mooraa deebi'uuf jirta. Akkami gara yaa'ii mooraa dabalamteetta waggaa tokko kana keessatti hirmaachaa turte miti. Tole egaa yaa'ii mooraa hirmaachaa eega turte tajaajilli achi keessa jiru akkam fakkaata? Fakkeenyaaf afaan barbaadaniin barachuudhaan wal qabatee yaa'ii mooraa keessatti akkasuma immoo yeroo keenya sirnaan fayyadamnee barumsa achitti barannu saniin wajjinis akka walitti nu jalaan buunetti mee akkam ture haalli yaa'ii mooraa keessa jiru immoo maal fakkaata akkamitti eegdee akkamitti argatte? Tole egaa sanuma dura osoo gara mooraa hin deemin dursatti mana kiristaanaa keessan tajaajilaa ture yookiin mana sanbataa keessa egas illee immoo hunduma caalaa ija koo kan naaf ta'ee tajaajila addaa kanan argadhe waa'ee amantii koo kan inni of bareenyummaa koo ortodoksummaan eenyu akka taate lallaba isa gaarii dhugumatti manni kiristaana teenya wangeela akkamitti akka barsiistu kan na barsiise waldaa duukaa bu'ootadha. Waldaan duukaa bu'ootaa naaf ija koo agartuu koodha jedheen asumaan yaada koo dabarsuun barbaada. Egasii booda egaan gara yaa'ii mooraa deeme boodatti yeroon akkan eeggachaa turetti doormirra deemanii ture kan waamanii. Kanaaf immoo yaa'ii mooraa yookiin immoo waldaan afuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii kan jedhamu tokko akka jiru odeeffannoo nan qaban ture. Garuu yeroo sanitti isaan hin dhufne waldaan qulqullootaa achi wiirtuu sanirra jiru dhufeetoo nu waamanii. Anis eegan ture filannoo dhabnaan gara san deeme mana kiristaanarraa adda bahuu hin qabu jedheetiin gara sanitti deeme. Eegan deeme simannaan gaarii ture hawaatuma keessatti wantoonni ani hin barbaanne fi wantoonni gaaffii natti ta'anii fi gaaffii itti gaafadhe illee naan deebii itti dhabeen jira. Kanarraa kan ka'u yaadonni barumsoonni achitti barsiisanii fi qeeqonni namoota garaagaraa abboota amantaarraa waldoota afuuraa garaagaraa irratti yeroo taasifamu dhagaa argaa kanan ture. Kanarraa kan ka'e waldaan afuuraa barattoota Oromoo yookiin yaa'iin afuuraa afaan Oromootiin jiru kan jedhu kan of gaafachaan ture. Gaaf tokko kadhannaadhaaf mana kiristaanaa osumaan deematoo jiru ijoolleen afaan Oromoo naxalaa uffatanii afaan Oromootiin faaruu dhaggeeffachaa jiran tokko deematoo turanii. Gaafa deeman kana amaluma kiyyarraa nama nan gaafadha yookiin immoo tajaajiltoota kanatti nan dhiyaadha. Gatiin ta'eef nagaa akkamiin jedheeni maalidha sila tajaajila afaan Oromoo yookiin waldaan barattoota afaan Oromoo yookiin immoo waldaan duukaa bu'oota kan jedhamu tajaajila afaan Oromooti kan kennu jiru jedheetiin hin gaafadhe maaludha waamicha taasisnee turre akkamiin agarree lakki anumaan agarree humtu na bira hin geenye gaafa jedhuun hin jira waldaan afuuraa barattoota Oromoo hin jira waan ta'eef kanaaf maqaa kee naan jedhanii lakkoofsa foonarraa fudhatanii akkasitti naa bilbilanii sagantaa isaan irratti hirmaachuu nan qabe. Egaa gaafan isaanitti makamu kana dhugaa gammachuun koo baay'ee adda kan ta'e sirriitti natti akka malee bakka waan barbaaduun argadhe ani duruma siin jedheera waldaa duukaa bu'oota Beertuu Shawaa Bahaa Adaama keessa kan tajaajilaa ture. Barattoota yookiin obboleeyyanuma waldaa duukaa bu'oota keessatti wajjin tajaajilaa ture saniin achi keessatti isaan argadhe. Baay'ee kan namatti tolan simannaan isaanii barnoonni isaan kennan haala addaatiin baay'ee kasoominni isaanii kan namatti tolan ijoollee baay'ee dandeettii addaa qaban kennaa addaa qaban isaan kana keessatti seennee tajaajila quubsaa ta'e leenjiiwwan garaagaraallee fudhachaa ture kan turre achi keessatti jechaadha. Baay'ee akkuma barbaadutti argadhe baay'ee natti toleera dhugaa barattoonni yaa'ii mooraa yookiin immoo barattoonni waldaa afuurawaa Oromoo Ortodoksii
damee sanirra jiran baay'ee ciccimoo baay'ee adda kan ta'an isaan kan turan jechuudha. Baay'ee kan natti tolan obboloota baay'ee garraamii, obboloota ajaa'iba, obboloota ciccimoodha. Akkuman eegettiin argadhe jechaadha. Tole guddaa galatoomii anis gamanumaanii yaa'ii mooraa Dirree Dawaa jiru dhiyoo kana toora sooshaal miidiyaa irratti kanan arge Tasfaa Istiidiyoon chaalenjii wayii baasee ture wal dorgommii wayii sadarkaa tokkoffaadhaan kan injifatanii ijoollee yaa'ii mooraa afaan Oromoon tajaajilan kan Dirree Dawaati jechuudha. Chaalenjii sana tokkoffaadhaan kan injifatanii tajaajila afaanii wal qabatee akkasuma hirmaannaan isaan bira jiru ho'aa akka ta'e gama sanaan iyyuu mirkaneeffachuu danda'een jira. Dhuguma dubbachuu fi akka kanatti yaa'ii mooraa bakka garagaraatitti ijoolleen afaan barbaadaniin akkaataa barbaadaniin barumsa barbaadan yoo argatanii bakka hin taanetti yeroo isaanii hin dabarsanii akkasuma immoo duraan tajaajilaa turanii erga gara mooraa deeman immoo gara daandii biraatti hin goranii jechuudha. Kanaaf inni kuni bakka hundattuu mooraa hundattuu baratamaa osoo ta'ee mijataa osoo ta'ee tajaajilli bakka hundattuu walqixa osoo ta'ee qorumsi karaa sana dhufus ni hir'ata jechuudha karaa tajaajilaa. Tole itti fufnee jirra. Akkami yeroo jalqaba gara mooraa deemtu qorumsi si mudate jira laata? Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti qorumsi maatirraa yeroo fagaatan akkasuma bakka duraan itti tajaajilaa turan sadarkaan barnootaas kan duraarra ni dabala. Haalli qilleensa naannoo dura turteerraa jijjiiramuu danda'a. Wantoota baay'eetu jira. Qorumsi si mudate jira. Qorumsi immoo naannoo dhaabbilee olaanoo kanatti nama mudatu qorumsa akkamiifaadha jettee yaadda? Sillee kan hin mudanne yoo ta'e qorumsa akkasii sana immoo akkamitti darbuun danda'ama? Hiriyoota kee fi namoota si fakkaataniif mee wantoonni ati jettu yoo jiraate waa xiqqoo nu kaasi bakka kanatti. Tole galatoomii gaafa gara mooraatti deeman yookiin iddoorraa gara iddootti gaafa socho'anii sababa qilleensarraa ta'uu danda'a, sababa bakkee fageenyarraa illee ta'uu danda'a, akkasumas immoo afaan wallaalurraa illee ta'uu danda'a fi haaluma jireenya mooricha keessallee ta'uu danda'a. Qormaanni eenyumaan mudata gaafa iddoorraa iddootti socho'amu. Anas qormaatonni baay'een nu mudatanillee isaan keessaa gaafa gara Dirree Dawaa geenyu halkan keessa sa'a tokkotti gaafa doormi nu kennanii baay'ee ture waan ta'eef akka sa'a tokko walakkaa akka sa'aatii lamaatti dhiyaateera. Yeroo kana nu kennanii eega seenne boodatti ijoolleen gaafa irbaata isaanii nyaachuudhaaf deeman isaan hordofneetoo gara isaanii deemne san booda eega nyaanni dhufnee booda nyaatichillee baay'ee ulfaata ture. Bishaanichillee baay'ee ulfaata ture. Keessattuu bishaan akka malee dhangaggaa nu rakkise. Bishaanicha dhuguu dadhabne. Ittoon nu nyaanne immoo baay'ee wanti nama guba ture. Hin gubannee achumarraa suuqii iyyaafannee suuqii nutti agarsiisanii gaafa kana bishaanicha bitannee dhugneetoo gara doormitti deebina gaafa jennu ulaan ittiin doormitti deemnu nu jalaa bade. Rakkanni baay'ee laficha hin beeknu, lafichi baay'ee nutti garagareera. Gara deemnu hin beeknu baay'ee rifanneerraa. Karaan tokko karaan irraa goran yookiin immoo qaxxaamura baay'eetu jira. Nuyi karaa san guruwaa wallaallee cal jenneetuma karaa guddicha karaa tokko qofa qabanneetu deemna. Gaafa karaa sana deemnu osuma deemnu daandii bahiinsa alaarra geenye. Fagaannee jechaadha baay'ee. Gaafa kana walitti dudubbanne hiriyaa koo wajjini lakkii fagaanneerra araan fagaanne jedha gaafa eegnu karri kun kan ittiin seenne saniin jedheen. Gaafa kana mucaan tokko dhufee bataskaana dhufa naxalaa uffatee to'in Amaariffaan maal taatanii nuun jedhe. Akkanatti nuti haaraa har'a seennee bakkee dhabnee jennee innis nama mana kiristaanaati waan ta'eef kottayii jedheetoo nu agarsiise. Doormiin keessan yookiin immoo bilookii kam nuun jedhe. Bilookiin keenya aayidha jenneen. Gaafa aayii irratti fidee kennuu aayiin isa san gaafa nuun jedhe warroonni achi keessa turan siinariin kun fireesh jedhanii tundutti iyyanii nullee baay'ee rifannee baay'ee miira keessa galle qormaan hin mudate keessa tokko kana jechuun barbaada.
Kanatti aansuudhaan immoo iyyuu keessumattuu karaa tajaajilaatiinis haa ta'u karaa gaafa mooraa keessa seenamu akka muuxannoottis osoo gara mooraa deemin illee kan odeeffannee eega deemne illee kan nu mudatu. Egaa qormaanni kallattii garaagaraatiin kan nama mudatu. Kallattii hiriyaatiinis ta'uu danda'a. Kallattii dhuunfaatiinis kallattii garaagaraa kallattii amantaatiin illee ta'uu danda'a. Baay'een isaanii nama mudatan jechaadha. Kan hundumarra keessa immoo kan darbanii sirriitti jira waan ta'eef qormaanni mataa ofii namni kaayyoo qabu egaa namni kaayyoo qabu wanti hundumaayyuu kaayyoo isaatiin deema. Yeroo isaattis fayyadama. Hiriyaa isaaf ta'ullee adda baasa. Kaayyoo isaa san bira ga'uudhaaf illee galma isaa ergama isaarra deemuu qaba jechaadha. Kallattii amantaatiin illee keessumattuu iyyuu dormii keenya amantaa garaagaraatti kan wajjin jiraachaa turre nama qoru yeroo baay'ee. Kanaaf iyyuu kallattii kanaan illee handhuura yookiin haga tokko ka'umsa amantaa waan qabaatiin baay'ee rakkisaadha. Baay'ee ulfaataadha. Namoonni baay'een amantii kana fudhadhu. Egaa dormiirra deemanii amantoonni baay'eedha. Koottaa warri jooba, koottaa warri safandee, warri likkumaan qabu egaa dormirra deemanii amantii kana warri taatan jechaadha. Isaanumatu caala jabeessa nurra jechuun amantii keenya kanarra isaantu caala nurra jabeessa. Guyyaa guyyaan dhufanii ijoollee isaanii sirriitti waamanii sirriitti gara sagantaatti ni affeeru jechaadha. Kallattii kanaaf immoo yeroo ijoollee keenya itti fudhatan yeroo baay'ee mul'ata. Naaf qormaatoleen achitti nama mudatan baay'eedha. Kanaaf kallattii kanaaf kan kana fakkaatan. Tole guddaa galatoomii dhugaa dubbachuuf taananii muuxannoo naatii fi mudannoo natti dabarsite nama biraaf barumsa taa'ee yaada. Tokko lafni galgalaa irraa kan ka'e akkasuma immoo bilookii jalqaba daandii jalqaba ittiin baatan haalaan qabachuu dhabuu irraa kan ka'e mudannoon ati nuuf himte namni biraa kan irraa barachuu danda'udha. Waanuma immoo barataa kamuyyuu nama kamuyyuu yeroo gara yaa'ii mooraa galutti yookaan immoo gara mooraa deemutti waanuma mudachuu danda'udha. Dhuguma dubbachuuf immoo akkuma amma jette immoo qorumsi biraan karaa jireenya mooraa sana namatti dhufu ni jira. Fakkeenyaaf karaa hiriyaa kan namatti dhufu jiraachuu danda'a. Amantiirraan hiriyoonni nuyi wajjiniin doormii tokko galluyyuu amantaa biraa kan qaban yoo ta'e qorumsa nutti ta'uu danda'u. Akkasuma immoo warroonni doormii keenya hin galle kan wajjin barannu kilaasii tokko kan wajjin barannu naannoo garaagaraati waan walitti dhufnuu fi qorumsa amantaa nutti ta'uu danda'u. Yoo jalqaba bu'uura hin qabaanne bakki itti kufnu bakki jalqaba itti dogongoruu dandeenyu tokko isa kana ta'uu danda'a jedhee yaada. Kan biraani akkuma ati kaastee haalli qilleensa naannoo sana jiru rakkisaa ta'uu danda'a. Haalli jireenyaa mooraa sana keessa jiru qorumsa tokko namatti ta'uu danda'a. Kana hunduma isaa garuu yoo jabaatte yookaan yoo baateef sana beekte akkasuma immoo amantaa yoo qabaatte keessa darbuu dandeessa. Akka ati nuun jette mee iftiyoom barattoota akka keetiifis haa ta'u tajaajiltoota sadarkaan jiran kamiifuu dhaamsi ati dhaamtu yoo jiraate carraan sii kennaadha. Tole galatoomii dhaamsi ani dhaamu yoo jiraate keessumattuyyuu barattootaa fi barattoonni iddoo kamittuyyuu kan jiran sadarkaa barnoota gadaanoos haa ta'u sadarkaa barnoota dhaabbilee olaanoo keessatti warri barachaa jirtan warri kaan illee immoo sadarkaa gadiirra dhuftanii ta'u kaayyoon keessan hawwiin keessan fedhiin keessan dhaabbata barnoota olaanoo seenuudhaaf warri hawwii qabaattan hunduma caalaa nama kaayyotaa jechuun barbaada. Namni kaayyoo hin qabne gara deemullee hin beeku. Maal akka hojjetus maal akka raawwatullee hin beeku waan ta'eef nama kaayyoo qabaattan ta'a bakkuma kamittuyyuu nama cimaa nama tattaaffatu nama ofiif ta'u nama biyyaaf ta'u nama sabaaf lammiidhaaf ta'uudhaaf nama kaayyoo qabu nama ejjennoo qabu nama qormaata itti dhufellee keessa darbuu danda'u injifachuu danda'u ta'a jechuun barbaada. Fi akkasumas immoo barattoonni gaafa gara dhaabbilee olaanootti deemtan odeeffannoo jiru osoo hin deemin dursa obboloota keessan achi jiran yookiin immoo kallattii garaagaraatiin miidiyaalee hawaasaarraa odeeffannoo guuruudhaan achi deemuu barbaachisaadha. Maaliif qormaan achi keessatti nama mudatan baay'eetu jiraata. Bakkeewwan garaagaraa deemuudhaan osoo keessa hin beekin hiriyaa garaagaraa manoota dhugaatii wantoota araadaaf nama
saaxilanii fi bakkeewwan kaayyoo keenya nama dagachiisan waan baaneef waan achi dhaqneef nama irraanfachiisan baay'een jiraachuudha danda'a waan ta'eef kanaaf of eeggannoo cimaa taasisuun dirqama nurra jiraata dirqama baay'ee wanta ilaalcha fi xiyyeeffannoo keessa galchinuudha jechaadha gaafa garasitti imallu. Inni biraa immoo iyyuu gaafa biyya lafaa kanarra jiraannu amantii keenyan cimnee dhaabachuun dirqama barbaachisaadha. Egaa gaafa tajaajila hafuurawaa taane kaayyoon tajaajila hafuurawaa inni guddaan fi inni dhugaan waaqayyo wajjin jiraachuu fi waaqayyo argachuudha waan ta'eef iyyuu bara jireenya keessan keessatti biyya lafaa kana keessatti yookiin addunyaa kanarra bara jiraattanitti amantaa keessaniin cimtanii yookiin amantaa keenyan cimnee dhaabachuun baay'ee dirqama barbaachisaadha waan ta'eef jechaadha. Abboonni keenya walakkaa umrii isaanii beekumsa hafuurawaatiif barumsa hafuurawaatiif yookiin immoo ogummaa hafuurawaatiif jedhaniiti umrii isaanii walakkaa kan dabarsan yookiin kan fixan jechaadha. Kanaafiyyuu barnoota idilee keenya barachaa yookiin barnoota mooraa barachaa sagantaan hafuurawaa yookiin immoo barnoonni hafuurawaa nutti hin tolu jenneetoo namoonni yaadni tokko tokko jiraachuu danda'a. Kanaafuu dursa akkuma jenne san hundumtu yeroo isaatti raawwataa hunduu yeroo qaba waan ta'eef tajaajila hafuurawaa yeroo tasumaa hin raafatu yeroo qaba waan ta'eef gaafa sanbataati sa'aatii barnoota keenya tasumaa kan walitti hin buunedha. Kanaafiyyuu amantaa keessaniin jabaadhaa cimaa dhaabadhaa. Keessumattuu iyyuu bara mooraa keessa yookiin immoo iyyuu yuunivarsiitii keessa bara jiraannu kanatti halbee qara lamaa ta'uun baay'ee dirqama barbaachisaadha. Carraan keessumattuu yoo waa'ee amantii keenyatti barachuu yeroo inni qabnu gaafa mooraa jirrudha. Sirrumatti kan hundumti keenya qalbeeffanneetu yeroo keenya osoo hin qisaasessin wanta lamaan iyyuu ogummaa lamaan kana iyyuu horannee dagaagfanneetu beeknee adda baasnee bahuun dirqama qabna jechaadha. Kanaafuu yeroo kanatti keessumattuu yeroo achi yeroo kanatti osoo hin fitin sirnaan itti fayyadamneetoo ogummaa gaariidhaan waa'ee amantaa keenya caalumatti baranneetoo achi keessa bahuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu tasuma yeroodhaan walitti bu'u karoora baafannee yeroo dubbisa keenya dubbisu yeroo mana amantaa keenya sagantaalee manni kiristaanaa keenya nuuf kennitu nuuf laattu isaan san dhandhamachuudhaan barachuudhaan xiyyeeffannaatti kennuudhaan kanarratti yeroo keenya akka dabarsine immoo bu'aa gaariidhaan ijoollee mana kiristaanaa keessa jiraatan yookiin immoo kiristaanonni ofirra darbaniitoo ijoollee biyyaaf ta'an waan ta'eef iyyuu ijoollee amantaa isaaniitiif dhaabatan waan ta'eef kanaafiyyuu amantaa keenya illee caalatti baranneetoo akka amantaan teenya nu barsiisutti akka amantaan teenya nu ajajutti saba keenyaaf ta'uu qabna maatii keenya darbinee biyya keenyaaf ta'uu qabnaadha kan inni dhaamu barattootaa fi akka tajaajiltootatti egaa tajaajiltoota sadarkaa kamirra jiran kamifiyyuu egaa waaqayyo hunduma keenya fuyyuu kennaa tokkoon keenyaan akka dandeettii keenyatti akka humna keenyatti waaqayyo nuuf kenneera sadarkaa keenya ilaalee beekumsa keenya ilaalee kennaa nuuf laatee jira. Kanaaf hundumti keenya iyyuu luboonnis akka lubootatti faarfattoonnis akka faarfattootaatti daaqonoonnis barsiisonni wangeelallee ummata keessan keessumattuu ummata keessan tajaajilaa dhahani kanan jechuu barbaadus tajaajila isaan barbaachisu keessattuu bataskaanota baadiyyaa ummanni baadiyyaa ummata wangeela dheebotanii jiranidha. Ummata waa'ee amantaa isaanii akkuma hagammaa barra amma keessa jirru yookiin immoo iyyuu bara wangeelati yookiin bara kakuu haaraadha. Abboonni keenya garuu akka bara seera labbeetti kan isaan amanaatoo jiran jechaadha. Gatiidhuma amantii isaanii san qabataniif akkasumatti amanaa jiran. Kanaaf iyyuu wangeela isuma dhugaa wangeela Kiristoos barsiisuudhaan hubachiisuudhaan caalumatti uummata baadiyyaa amantii kana akka ittiin jiraatan namoonni baay'een afaanis hin barsiisne yookiin immoo akkasidha jechuudhaan baadiyyaa keessa seenanii ture kan isaan uummata kana saamaa jiranii. Kanaafiyyuu bakkuma kamittiyyuu keessumattuu tajaajila afaanii kanaaf immoo kan fakkeenya ta'u waldaa duukaa bootaatii waldaan duukaa bootaa baadiyyaa kamuu keessattuyyuu naanna'uudhaan jechuma wangeelli illee kan dubbatu hanga handaara biyya lafaatti deemuudhaan uummata hundumaa barsiisa duukaa bootaatisaa waan jedhuuf kanaaf uummata kana barsiisuudhaan dirqama tajaajilummaa kennaa qabnu uummata kana haa tajaajilu jechuun barbaada. Galatooma.
Guddaa galatoomii Waaqayyo siif haa kennu. Barattootaafis akkasuma tajaajiltoota sadarkaa kamiin irra jiraniyyuu dhaamsati dhaamtee hunduma keenyaaf dhaamsa galaa ta'uu qabudha. Tole hordoftoota keenya, egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa gara xumuraatti fidaa jirra. Faarfataa Iftiyoom faaruu tokko nu faarfachuudhaan sagantaa keenya goolabna kan guyyaa har'aa amma kallattumaan gara faaruu kan isaatti kan isin dabarsu ta'a jechuudha. Tole akkamiin dhufte jechaatoo faaruu haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramii wajjin faarfannaa faarfachuudhaa fi maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa keekoo nyaamannaa. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Biyya raajotaa Beetlihemi gammadaa dhaquu yaa Maariyaami urgooftuun ardoos kan fakkeeffamte Waaqayyoodhaanis kan filatamte. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Abdii Addamii gooftaa kan deesse diinalmaan namaa isaan kuffiste. Ansiin jaaladha qulqulleetti koo mana koo seenii kottuu gara koo. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Bidiruu Nohee kan fakkeeffamte dubara keessaa kan filatamte. Gadameessi kee kan eebbifame nyaanni lubbuun sirraa argame. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Waada siif galee kan siif raawwatu mirga ilma kee ati kan dhaabattu. Maaloo naaf kadhoo qooqaa koo ta'e yaada labbi koo biraan naaf gahe. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Akkamiin dhufte gara kootti dubree Maariyaam gifti koo ati sagalee nagaa kee anna gaheera Waaqayyo gooftaa si filateera. Tole obboleessa keenya, Waaqayyo faarfannaa ergamootaa si haa dhageessisu. Bara tajaajila kee Waaqayyo siif haa eebbisuun jechuu barbaada. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa faarfataa Iftiyoom waliin kan taasifne kan maangayoo natti hordoftanidha. Iftiyoom akka carraan argadhe guyyaa har'aa boru gara mooraa kan deemudha. Kanaaf isaanis imala gaarii jechuun hin barbaada. Asumaanii torban keessummaa biraan sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa, fayyaa ta'aa, horaa bulaan.